Dubartii gara biraa deemii fuudhii jedheetaniin hin dadhabe. Ani maqaan koo KW'n jedhama. Kanin dhaladhee guddadhe godina Shawaa Lixaa aanaa Ejersaa Lafoo ganda Kattaa Andoodee jedhamu keessatti yoo ta'u, barnoota koos hanga kutaa muraasaatti mana barumsaa Yaayyaa Goorgisii jedhamuttiin baradhe. Seenaa jireenya koo ani yaadadhu umurii koo waggaa 11 irraa kaaseeti. Yeroo sanatti nan yaadadhaa kutaa lammaffaan baradha. Obboleessa koo narratti dhalatu waliin deemsa karaa dheeraa imallee barnoota keenya baranna ture. Haa ta'uutii garuu umurii makoo ijoollummaa kanatti dargaggeessi ani maqaadhaan malee eenyummaa isaan beekne maatii kiyyatti anaan na fuudhuuf waraqata ergata. Yeroo kanattis haati kiyyaa hin ta'uu mucaan koo daa'imadhaa heerumaaf hin geenye jettee diddus abbaan kiyya garuu kanaan booddee dhalli koo gaafa baamoo haa heerumtu na jedhee dargaggeessa kanaaf na kenne. Yeroo sanatti abbaan koo kan ilaale qabeenya dargaggeessichaati. Dargaggeessi kun lafa qonnaa bal'aa fi manallee magaalaatii ni qaba ture. Abbaan kiyya kan inni yaade qabeenya isaa kanaatiin si jiraachisuu hin danda'u kan jedhamu yaadeeti. Kanaan booddees dargaggeessa kanatti na heerumsiisanii innis mana isaatti na fudhatee sokke. Haa ta'uutii garuu ani jireenyi mana isaa haadha manaa isaa otoo hin taane hojjettuu isaa kan ta'etti fakkaatee natti mul'ate. Haasaa gaariillee taa'ee kolfeen isa waliin taphadheen hin beeku. Mana isaa seeneen yeroo hedduu otoo hin fixeen yeroo haasa'u dheekkamsaan natti dubbata. Baay'ees na rukuta. Galgala yeroo hundaa machaa'ee gitintiraa daddarbatamaa mana seenaa. Yeroo inni na rukutu dingata yoon dogongoree mallee boo'ee ittuu naaf dabala. Anis amala isaa argan baree booda ameen jedheen otoo rukutamuu otoo reebamuu otoon dhiitamuu mana isaa keessa jiraachuutti fufee. Haa ta'uutii garuu guyyaa tokko bakka hin taane na rukutee baay'ee na dhukkube. Callisuunis boo'ichaanis kan naaf qabbanaa'u ta'uu dide. Kanaan booddees umurii koo kanatti mana kana keessatti hanga rakka'u harmee koo bira rakkadhee hin jiraadhe jedheen dargaggeessa kana jalaa badeen harmee kiyya bira deeme. Waantan ta'ee fi waantan keessa jirus tokko lamaan haadha kiyyatti ni madhe. Isheenis baay'ee naaf gadditee hafuura galchadheen mana maatii koo keessa otoo hin jiraachaa jiru guyyaa muraasa argan bubbulee booda abbaan dargaggeessa na fuudhe kanaa mucaa kana nuuf kennitaniittuuti rakkoon uumameeraa araara ni buusnaa nuuf deebisaa jechuudhaan seeraan abbaa kiyya gaafate. Kanaan booddees rakkina kiyya irratti mari'atanii kanaan booddee dargaggeessi kunis yoon jalaa balleesse akka na gorsatu malee akka nan dhaanne itti himuun maatiin kiyyas galii kanaan booddee nuti sirratti aaboon qabnu waliin jiraadhu naan jedhanii. Anis carraa gara biraa waan hin qabneef ammas tole jedheen abbaa manaa kiyya kana deebi'e. Torbee tokkoof erga naaf tasgabbaa'ee booda ammas deebi'ee amaluma isaa duraa sana jalqabe. Hangan danda'es waan hundumaa baadheen waliin jiraachuun itti fufe. Utuma haala kanaan hin jiru anaa umriin koo waggaa 14 ta'u daa'imni gadameessa koo keessatti hafe. Rakkinni kiyyas baay'ee madabalaa dhufe. Rabbis na gargaaree umriima ijoollummaa kanatti ilma dhiiraa daheen haadha dhiiraa ta'e. Abbaan manaan koo daa'ima godhachuu keenyatti hin gammanne. Sababa kanarraa kan ka'es mana keessatti homaayyuu na gargaaruu dide. Anaa fi daa'ima koo wanta mana keessaa nyaannu hanga dhabnutti baay'ee rakkachuun jalqabe. Daa'ima koorree uffata jiruun natti ulfaate. Beela'ees baay'ee na jalaa boo'a. Abbaan manaan kiyya qabeenya dhabee otoo hin taane qabeenya akka gaariitti otoo qabu haa ta'uutii garuu anaaf daa'ima koo gargaaruu dide. Anis aarii kanarraatii kanan ka'e guyyaa tokko gaaffii tokkoon isa gaafadhe. Anisiif haadha manaa kee moo hojjettuu manaa keetii? Yoon hojjettuu manaa kee ta'e miindaa waan na barbaachisuuf miindaa naaf kanfaliitii daa'ima koof wanta barbaachisuun guutaa. Yoon haadha manaa kee ta'e immoo mana keessa wanti tokkoyyuu waan hin jirreef wantoota nu barbaachisu nuuf guutii jedheen isa gaafadhe. Haa ta'uutii garuu abbaan manaa koo kun battaluma
Guyyuma sanatti bishaan jookii guutuu fuuldura keenya jiru fuudhee anaa fi daa'ima kiyyatti naqe. Kanaan booddees kaballaadhaan na rukutee miila isaa kaasees itichaadhaan baay'ee na miidhe. Kanaan booddees ani yoom daa'ima naaf ta'e siiniin jedheera. Kanaan booddee daa'imni kee waan nyaattus ta'e waan uffattu nan gaafatiinii jechuun manaa bahee sokke. Baay'ees aareen boo'een dhaqeen harmee kootti himadhe. Kanaan booddees daa'imni koo erga naa jabaattee booda biyyaan baadeemeen dalageen daa'ima koo guduun qaba jedheen harmee kiyya mari'achuun daa'ima koo harmee kiyyatti laattadheen gara biyya Arabaatti imala koo raawwadhe. Rabbis na gargaaree waggaa 2 ergan hojjedhee booda ija mucaa koo dhufee ilaaluuf boqonnaa fudheen gara biyyaatti deebi'e. Mucaa koos argeen baay'ee gammadeen uffata gaarii bibbiteefiin ilma koo tokkicha koo daaran baafadhe. Haala kanaanis gammadeen maatii kiyya bira boqodheen jiraachaa otoo jiruu abbaan manaan kiyya ammas dhufee haadha manaa koo naaf galchaa jechuudhaan maatii kiyya gaafate. Maatiin kiyyas erga baay'ee mari'atanii booda deebitee galteefi malee jechuun anaan datanii. Anis fedhii kiyya malee ammas jaarsa kana waliin jiraachuun eegale. Yeroodhaaf mana keessa nagaa buusee ammas akkuma amala isaa duraatti deebi'ee qarshii naaf kennii hojiittiin hojjedhaa jechuudhaan na gaafate. Anis tarii yoon qarshii koo kana kennee fi isa natti dheekkamu kana isa na reebu kana hin dhiisa laataa mana keessatti nagaa innaaf buusaayee jedheen tole jedheen qarshii waggaa 2 guutuun hojjedhe harka isaa kenneefi. Kanaan booddees erga narraa fudhatee booda dubbiin akka ani ta'e naaf ta'uu diddee kan duraan olitti na dhibuu, na reebuu, na kabaluu fi na aanuu jalqabe. Arraba isaa baadheenis waggaa baay'een obse. Obsisaa garuu abdii na kutachaa dhufe. Kanaan booddees anaan dhiisiitii nama biraa fuudhii ani sin gaafadhu sirraa adda baheen qabbanaa'u barbaadaa jechuun yeroon isan gaafadhu siinuu bulchuu dadhabeeraa akkam hambiraa fuudhinaan jetta jedhee reebichaan qallaba kiyya naaf kenne. Gubadhee guggubadhee wanti hundumtuu humna kiyyaa ol ta'e. Kanaan booddees umurii koo guutuu haala kanaan jiraachuurraa deebisee biyyuma ormaa jedhamtu kana akkam ulfaattullee achumatti yoon boqadhe yoo jedheen si'a lammaffaaf ofirratti murteesseen maatiin kiyyas abbaan manaan kiyya sotoon beekiin hundumaa dhokadheen imala koo raawwadhe. Biyyaan baadeemeen baatii 3 booddees abbaan manaa yaa dubartii gara biraa akka inni fuudhen dhagee. Ishoo yaa rabbii koo kan namicha kanarraati adda na baaste galanni siif haa ga'u jedheen waaqan jaalladhuuf isa na uumeef galatan dhiyeesseefi. Kanaan booddees akka abbaa manaa koorraati adda ba'ee dargaggoonni naannoo keenyaa waan dhaga'aniif gaaffii jaalalaa anaaf dhiyeessuu jalqabanii. Dargaggoota gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessanii keessaa kan onnee koo si'a lammataaf bute dargaggeessa naannooma keenyaa jiraatu yeroon ani fageenyarran jiraa. Kanaan booddee sitti dhiyaadhee waan tokkoyyuu gochuu waan hin dandeenyeef narraa siqii jedheen yeroon isatti dubbadhu homaa rakkoon qabu yooma hiyyummaa kiyya jibbita ta'e malee jaalalli jiraannaan fageenya rakkoon qabu jechuun naabise. Anis jireenya kana duraatti baay'ee akkan dhabii kanaan booddees nattaafu malee haala kanaatiin jiraachuu akkan barbaanne itti hime. Innis maal jechuudha jireenya akkasii jedhee fannoo yookaan ammoo masqalii fannoo isaarra jiru qabee kakatee akka naan hin miine waadaa anaaf gale. Anis baay'eetti gammadeen jaalala kee seeneefi kanaan booddees haala gaariin hariiroo keenya fufne. Haa ta'utii garuu turtii yeroo muraasa booddee karaa imoo waliinaanaa bilbilaan taphachuun qarshii koo fixaa jira jechuun yeroon isan gaafadhu bilbila imoo na fayyadamsiisu hin qabu jechuun naafise. Anis otoo inni hin beekiin qarshii bilbilatti bitatu ergeefiin haala gaariinis ji'a 6 waliin taphanne. Baatii 6 kana booddee hojiin ittiin hojjedhaa qarshii naaf jechuun irra dedee na gaafa gale. Anis bor unumaaf hojjedheen wanta inni na gaafate hunda guuteefiin erguu koon itti fufe. Haa ta'utii garuu kana booda karaa imoo dubartoota biyya hambaa garaagaraa akka inni haasofsiisee qarshii naaf ergaa jedhu qabatamaadhaan biran gahe. Kanaan booddees maaliif akkana gootaa yaa jaalallee koo jedheen yeroon isan gaafadhu hin goonee
kuni dubbii sobaadhaa jechuudhaan kakate. Anis kakaan furmaata waan hin taaneef gochaa kee kana dhaabii an waan hundumaayyuu sirratti bareen jiraa akka fakkeenyaatti immoo jedheen wanta qabatamaan harkaa qabadhe isaaf hin ergeefi maaliif akkana nagaa kana durayyuu ani miidhamtu akkan ta'e sitti himeen turreeyii atis akka nan miineef naaf kakatteen turreeyii jedheen yeroon isan gaafadhu dhiifama naaf godhii yaa jaalala koo si balleesseeraa kanaan booddee lammata ittiin deebi'uu jechuudhaan dhiifama na gaafate. Anis baay'ee waan ani isa jaalladhuuf dogongora isaarraa ni deebi'a jedheen dhiifaman godheefi haala gaarii gammannee halaalatti jaalala ho'ifannee utuu waliin jiraachaa jirru baajaajiin fi yaa jaalala koo harka kee qofaa eeguu koorraa anis hojjedheen dalagachuu wayyaa jechuudhaan na gaafate. Anis yaadni isaa dhugaa waan naaf ta'eef gara fuulduraatti yeroo waliin jiraannu wanti hojjetamee yeroo yeroodhaan galii nuuf argamsiisu jiraachuu waan na qabuuf qarshiin ani hojjedhe yeroo booddee dhumuu waan danda'uuf waggaa tokko naaf obsii hojjedheen siif hin bitaa jedhee waadaa galeefi waadaa kana booddees jaalala keenya ho'aa goonee ani halaalatti inni biyyatti waliin itti fufuu jalqabne. Haa ta'utii garuu kana gidduutti ammas wanti hamaan tokko jireenya koo keessatti na mudate. Dubartii fira dhiiga koo taate waliin hariiroo jalqabee otoo ani hin beekiin waggaa tokko akka inni guuteeru namarraa nan dhagahe. Dubbii kanas bilbila mucaa fira koo kanaa barbaadeen irratti bilbileen yeroon gaafadhu naatee dhugaa jiru hundumaas natti himte. Kanaan booddees jaalalleen koo faayidaaf qofa qarshiif qofa akka inni na barbaadu waan hin bareef kan koof kan kee asuma irratti nu haa ga'uu hanga yoonaa waan na wajjin turteef ulfaadhu jedheen ofirraa sagaggeesse. Dhiifama jedhee yeroo hedduu natti deddeebi'uuf yaalus haa ta'utii garuu gurri koo isaaf naa dhaga'uu didde. Jaalala isaatti baay'eetti miidhamus haa ta'utii garuu rabbi kan naaf kaa'een dhabu jedheen abdiidhaan haaluma kamiiniyyuu ofirraanfachiiseen gara fuulduraatti imala koo fufe. Qarshiin isaaf baajaajii bituudhaaf walitti qabee jirus obboleessa kiyyaa fi eessuma kiyyatti bilbileen lafa naaf barbaadaa qarshii waan hin walitti qabadheef bitadheen gara fuulduraatti mana irratti ijaarrachuu barbaadaa jechuudhaan isaan hin gaafadhe. Obboleessi kiyyaa fi eessumyaas tolinaan jedhanii lafa naaf arganii anis bitadheen yeroo ammaa kana mana irratti ijaarrachaan jira. Jaalallee gara biraas qabadheen yoo rabbi jedhe karaa kanaas milkaa'an jira. Ergan hariiroo sadaffaa kana jalqabee waggaa tokkoo fi ji'a 3 fixeen jira. Hanga ammaatti waa'ee maqarshiiyyuu natti kaaseen beeku. Amalli isaas kan kanaan dura turan irraa baay'ee kan caaludha. Nama barates waan ta'eef dubbiimti afaan isaayyuu nyaatarra na quubsa. Yaadni koos halaalarra taa'ee baay'ee isa yaada. Daa'imni koos naaf datee yeroo ammaa kana waggaa 9 fixee jira. Abbaan manaan koo waggaa 5 waliin raadhee qarshii koo nyaatee na dhiise. Jaalalleen koo waggaa 3 na faana dabarsee faayidaaf qofa na eeggachaa ture. Haa ta'utii garuu dhumarratti akka naaf milkaa'uuf irree kadhannaa keessaniin akka na gargaartan kan hin barbaadu abdii otoon kutiin dargaggeessan argadhedha. Yoo dhiirri tokko nu miidhee dhiira hundumaa irratti murtee gaarii miti. Dhiirri gara jabeessaa fi hamaan kan jiraatu ta'e otoo jiruu haa ta'utii garuu dhiirri garaa laafeessa garaansaa akka haadhaa kan ta'e kuma kitilatu jira. Obboloota koo shamarranii hiriyaa fi abbaa manaa san rabbi garaasaa garaa haadhaa isaa godhuu isiniin jechuun barbaada. Ana obboleessan KW Bahareen irraa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessanii fi ato'ichaa yaar'aa xalayaa obboleettiin keenyi KW Bahareen irraa nuuf ergitee isiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya ergaa kee kana nuuf ga'uu keetiif guddaa galatoom jechuun barbaada. Kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 milkii obboleettii keenyaaf jireenyi ishee gara fuulduraa akka milkaa'uuf akka kadhattanii fi yaada jajjabinaallee
jireenya ishee borii gargaaruu deeggaruu danda'u komentii jalatti akka qooddanii fi kabajaan gaafadha. Egaan obboleettiin keenyi bu'aa bahii hedduu keessa dabartee yeroo ammaa kana immoo sadarkaa irra jirti. Jireenyaaf dhalli namaa abdiin kutu yoo kutee seexan qoru jireenya isaaf abdii haa kutu malee nuyi dhalli namaa jireenya keenyaaf abdiin kunnu yaada qooddeetti. Obboleettii keenya guddaa galtiin jecha qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadee adde kana fakkaatti. Hanga yoonaatti waan na dhaggeeffachaa turtaniif illee guddaa galatoomaa isiniin jecha laayikii fi sheer gochuun chaanaalii keenya akka deeggartan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufuu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabskiraayib gochuun maatii keenya argatatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf qooduun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gamkiista Shoomeeti. Qophii gara biraatiin hanga wal deebinutti addunyaa jirtan maraan bakka irratti turtii gaarii isin haa ta'u horaa bulaa.